mootummaa fi suduuju dirqama halkanii guyyaa mootummaan faarsitu sammuu kana rabbii waan sirra kaa'eef ittiin akka waan tokko itti yaaddu waan barbaadden deeggartaa waan barbaadden dhiiftaa mucaan kuni qabatamaan addi bilisummaa deeggaraa mootummaa qeeqaa wanti jedhamee ifa ta'es dhagays hin jiru haadhaaf abbaadhaaf mucaan kun akkuma nama nuti haadhaaf abbaa keenya xorru haadhaaf abbaa isaanii xorru nama haadhaaf abbaa bira jiraatudha ani interview irraan dhageeffadhu achirraa waan dhageeffadhe sii himaan qabatamaan dhalataan aanaa sanii kan haasawa isaa haasawu garuu haa ta'u mootummaan gocha gara jabinnaa kana raawwateera namoonni immoo jechuudha gocha gara jabinnaa mootummaan kun erga raawwate waan kana awwaaluudhaaf biyyee irra dibuudhaaf akkas yaaltan kun arsii bichaa miti yookiin jimma bichaa keessaa miti oromiyaa guutuu keessa jira rakkoon bakka kamuun jira rakkoon haa ta'u garuu gaafa akkanaa rakkoon akkanaa ka'u wal afaan dhaabannee mootummaa deeggaruun du'a irratti akkamiin mootummaa deeggarta mootummaa nama ajjeesaa jiru siyaasaa fi duuti namaa garagara mootummaa nama ajjeesu deeggaruu fi gaafa immoo siyaasaaf wal faallaa deemanii anjawar deeggaruu yookiin anabiyyi deeggaree ati jawar deeggaruun sun garagara dhiiroo akkasii hubadha lubbuu gaafa obboleessa kee ka garaa keetii haadhateetiif abbaa kee afoo ajjeesan hangam sitti dhagayama gubaalleen kana bichaa miti qaluulleen kana bichaa miti dabree jira naannoo kam keessattuu ta'ee jira haa ta'u garuu akkasii hubadha warroonni waan kanatti gammaddan ani baay'ee tokko ramzaan fixachiisa gisee takkitti ila dhugaa dubbachuu fi fixadhu amarsoon illee waan si gaafadhu tokko ilmaan oromoo tokko kan asiin dura itti wareegamnee aangoo kana finneef mirga argachuu fi fakkeenyaaf mucaan kun waraanuma adda bilisummaa namuu dubbataara namuu viidiyoo irraa dubbataara waraana adda bilisummaa deeggara dhugaara kun soba waan hin qabne garuu waraana adda bilisummaa deeggara jedhee du'uun qabaan mirga kootiimi ilma oromootiimi yoon deeggare yoon jawaarii deeggare yoon marroo deeggare maal rakkoo qaba bar siyaasa yaada malee wanni biraa hin jiru yaada kooti garuu ilmi oromoo mirga argachuudhaaf kan qabsaa'ee uummata kana aangootti fideef du'uu fi miti ajjeefamuu fi miti wanni isin dubbachuu qabdan yaada koo yoon deeggaree dho'isaan qabu jaalmarroon dho'isaa qaba dho'isaan qabu jawaar dho'isaa qaba dho'isaan qabu sigalee dirreetti baanii qabsaa jiranii mi dho'isaa waan hin qabneef warri deeggare isa deeggare jedhanii haadhaaf abbaa kiyyaa foonna ajjeesuu ni qabanii hin qaban jechuun maa sodaattan maa sodaa miti sigalee garuu oromoon kan qabsaa'eef mirga isaa eeggatuuf bakka mirgi isaa hin jirre maa yoo waraana adda bilisummaa deeggare rifeensi narraa cituu hin qabu malee ilma oromooti abiyyis yoo deeggare jawaaris yoo deeggare eenyu yoo deeggare rifeensi narraa cituu hin qabu yaada kooti sigalee garuu wanti isin beekuu qabdan sana deeggaraa saniif sodaannee irra dabrinan jedhina maaliif mucaan kun mirga isaa waan deeggare oromoo deeggare way amaara deeggare way deemee nafxanyaa deeggare hin deeggarre ba sigalee yaada isaati ammoo ammas wanni isinii galuu qabu bakka kanatti garuu sana deeggara jedhanii akkasitti haadhaaf abbaa teessisanii erga ajjeesan boodas reeffa isaa harree yookaan ni beektan gaarii harreetitti hidhanii magaalaa geessanii magaalaa irraa deebisanii hawaasa naannootiin gubsiisuun kunidho waan fokkisaa waan gocha gara jabummaa bakka ilma namaa shuukanneessaa irratti geessurraa sigalee dhugaa yoo dubbanne oromoon kan qabsaa'ee aangootti oromoo fideef kan qabsaa'ee gara agartee aangoo kanniinitti uummata ol baaseef mirga isaa eeggachuuf hiree ufii muree murteeffachuuf hiree oromoon amma yaada sammuu keessatti ati deeggartuuf akkana duutaayyee yaada sammuu keessatti ati deeggartuuf yaada yookaan waraana adda bilisummaa deeggare jedhaniif du'uu hin qabdu ture rifeensuus irraa cituu hin qabu ture dhugaa yoo dubbanne akkasi dhugaa baasaa dubbadhaa malee wanti sodaa yookaan waraana adda bilisummaa deeggaree miti maali jedhamu kun namu du'uu jira jimmaa du'uu jira arsii du'uu jira wallaggaa du'uu jira shawaa du'uu jira way oromoon tokko deengadda harargee keessatti tokko qalanii macuree keessaan guurre suni kan godhe eenyuun waraanuma kanaaf waraanuma mootummaati kan dirree dawaa keessa ta'e sun jechuudha soo kanaafu maal goonaa fakkeessina du'uu jirra bakka maraa way bakka takkitti du'uu jirra sigartee haala siyaasaa yookaan ammoo siyaasaa warroota aangoo gurguddaa barbaaduuf yookaan siyaasota isaanii harkaa barreessuu miti miskiinni maa du'aadha ilmi hiyyeessaa maa du'aadha ilmi qotee bulaa maa du'a maarasaa sanaadhaaf abbaafotti ajjeeffamaa dubbatu namni nu daangessu hin jiru warri siyaasa ofiitiif wal akka barbaade walaa godhu garuu hawaasni miskiinni baadiyaa jiraatu kan baadiyaa keessa jiraatu maa du'aadha kan dubbachaa jirru malee anama baadiyaa keessa taa'ee ilma qotee bulaa yoo ta'e yoo jaalmarroo deeggare nan du'a baqa du'uu qaba ajjeefamuu qaba rasaasan ajjeefamuu hin qabu jechuudha rifeensuun irraa cituu hin qabu maaliif yaada kooti ammoo wanni amma mootummaan kun godhaa jiru akka nama mul'atutti
Akka inni tamma qawween uummata ajjeesee bulchee uummata rifachiisee bulchee ilmaan isaanii rifachiisee bulchee dhukunis qilee marra isa oofa malee waan uummanni akkasii bulullee natti fakkaatu garuu haa ta'u hamma tokko fooyya'uu qaba. Fooyya'uu qaba. Dhiifamuu qaba. Abbootiin siyaasaa akka barbaadan wal godha. Abbootiin aangoonni siyaasaa akka barbaadan wal godha. Garuu haati miskiina manni irraa hin diigamin ilmi miskiinaan du'in qotee bulaan hin du'in yaada bakka barbaade yaadee garu qawwee harkaan qabu mucaan kun adda mootummaa dhaqee buusa jechaan jiru. Yaada isaa deeggaruuf maseensuun barbaachisaa miti jechuun barbaada. Ulfaadhaa galatoomaa ani garuu nama lafa amma mucaan kun itti du'e guutuu nama anufii kiyyaa keessa jiraataa ture. Lafa kootu. Waan asirratti Iddoo dhaloota afarsoo yaada kee irratti ta'aa jedha namaaf. Daqiiqaa takka bicha adeemsa wayii barbaade. Yaada afarsoo irratti ta'aa jedha naafsaati. Oye Nuuri obsi. Isa sin deeggaraa waraana dabalataa Oromoo miti jettan mootummaan utuma ni deeggaraa hin taane dhaggeeffata. Utuma ni deeggaraa hin taane gaafa waa ajjeesu qaama mootummaa taanaa hin ajjeese maqaatti moggaasuu waan oolu miti. Utuma ni deeggaraa hin taane. Isa deeggaru miti isan deeggarree anas akkanatti asii dubbatu sana gaa kana dubbatu ergama qabdanaan jechuun waan oolu miti biyya keessatti ta'e. Sinii galee isa deeggaru miti. Garuu seera waraanaa keessatti waraana ka booji'ame iyyuu hin ajjeefamu. Ka meeshaa waliin boojite iyyuu hin ajjeeftu sarka kee keessa jiru miti. Isa meeshaa waliin boojite iyyuu ajjeesuu seerri si ajaju hin jiru. Yeroo tokko jiraatu miti isa dhattee hiitee seeraan gaafatte yaada hin gorsita malee booji'amaan hin ajjeefamu jechuudha. Biyyuma addunyaa kanarra iyyuu hin jiru nama hojite iyyuu. Maatii keessaadhaaf abbaa biratti gaffuutee fan akkatu miti. Kuni wanni guddaan jiru jecha lama waraana dabalataa Oromootti dabala nama. Miira namatti kakaasa. Abdii nama kutachiisaa deema gaafa waan akkanaa nama jilchuuf hojjetanii itti waamilee toraa jechuudha. Waraanatti akka namni namuuf akka dargaggoon waraatti namuuf karaa saaqa. Waraana yoo deeggare seeraan mana hidhaatu jira. Hiitee adabbii seeraatu jira malee haadhaaf abbaa biratti mataa fan akkatuuni biyya lafaa kanarras hin jiru. Rasaasni mucaa sana nyaate deebi'ee immoo jarumatti deebi'uuf ta'a. Inni darba guyyaan immoo warra rasaasa baatan bortarii irbaata rasaasaa ta'uu mala. Nama hangalu jechuudha. Warra rasaasaa humna qabna dandeettii harkaa qabna jedhanii rasaasaa waxalan borofii isaaniitiin waxalan waan ta'eef waan oolu miti. Deeggarus mana hidhaatu jira. Adabbii seeraatu jira. Haadhaaf abbaa biratti akka waan ilmoo bineensaatti fan akkatuun akkas mataa facaasuuni wanna biyyattii sanallee mootummaa sanatti irratti illee caasaa sana irratti illee dhiibbaa uuma malee bu'aan dabaluuf irra caala waan mormiitti dabala malee wanna akka kana mucaan sun abaa'oo deeggara yookaan woboo deeggara jedhee tarkaanfii irratti fudhatanii irratti dhiibbaa dachaa lamaan ka duraanii sana caala dhiibbaa dachaa lamaan dabala malee gara jabummaa agarsiisa. Namni biyyarraa abdii kutataa deema biyya keessaa ba'uu fi baqachuu bosona seenutti murteessaa galfataa jechuudha. Kun mootummaa irratti dhiibbaa ofirratti godhaa jiru jarrinu abadan yoo maalu balleesse nama meeshaan harkan jirre nama namatti dhukaasaa hin jirre tokko dhukaasa iyyuu lubbuu kee baraaruuf itti dhukaafte miti re nama sitti dhukaasaa hin jirre tokko maatii biratti harka hiitee fiddee fan akkatuun injifatamuudha kun abdii kutachuudha. Ammallee dhiiga mucaa kanaaf namoonni dhangalaasan dhiigni jaraa dhangala'uu qaba adabbii seeraa argachuu qabu hin jira. Namoonni dubbanne dubbadhaati waa'ee deeggarsaa irratti deeggarus dhiisus akkanatti mataa facaasuun furmaatan ta'u dhugaa dubbanne woboosa bosona keessaa hidhatee amma nuuriin kun dhaqee qabame amma woboodha mootummaa ajjeesuun qaba. Hidhatee jira miti waraana sirreedha booji'eera taanaan ajjeesuun qaba. Adeemsa seeraatu jira waan ta'eef waraana isa caalan beeku waraana keessa seera kan mootummaas hin beeku waan ta'eef garuu booji'amaan hin ajjeefamu namni meeshaa waliin booji'ame hin deeggartaa miti mootummaatti dhukaasaa waraana mootummaatiin bosonaa walitti dhukaasa sana keessa akka carraa hafe yoo booji'ameera ta'e hin ajjeefamu jechuudha. Isa dhukaasatti dhukaasaa oole jechuudha bara. Garuu kana harka duwwaa mataa facaasanii haadha fuulduratti jechuudha. Ahi gara jabummaa. Inni ulfaata. Dubbadhu Mubaarak waan dubbattu qabdaa ta'e yookiin saaraadha kan Mubaarak. Hundi keessan yuutuubii dabalamaa fi deeqaa tokkitti karaa naa mijatu dhiifama wajjin deeqaa tokkitti naa kenni bara yoo danda'an. Wama tokkitti yaadachiisee taa'afani. Wanni yaadachiisu an dhugaa rabbii dubbachuu biyya keessan jiran dhaggeeffadhaa uummata keenya. Yeroo dubbattanu woboo deeggara, jawaariin deeggara, jinnii deeggara dhaabaa kun humaanitiidha. Obboleesso fedhu ati mormaa mootummaa ta'e feetu ana adda Oromoo tokko waraanni adda Oromoo nama tokko erga booji'een booda
akkasitti dhahee ajjeesa taanaan nan balaaleffadha. Kun akka nama uumaatti humaanitiidha malee kun humaanitiidha malee waa'ee deeggaruu waa'ee mormuu waa'ee maalii qabu humaanitiidha godhamuu qabu. Namni tokko ergaa akka seeraa galee wanni inni adeemamuuf hin jiru. Anatu du'e situ du'e. Gabaan birbirsaa sa'aatii salaataa booda. Erga sana booda gara naannoo inni dhalateetti deebisanii hawaasa walitti buusuuf kan jedhamu hawaasa naannoo ni beekame hawaasa naannoo fakkeenyaaf gandi tokko walitti jiraata. Egalee gandi tokko walitti jiraata. Ganda saniin akka gubamu. Ganda saniin akka gubamu goosisan. Bakki hawaasa walitti buusuuf yookaan ammoo abbaa fi haati firri isaanii jira miti kun akkamitti mucaan keenya gubame waan jedhamu agartee bakka sanii bakki hawaasa walitti buusuu jedhamu malee wanni waraana adda bilisummaa yookaan ammoo mucaa sana achi deebisee gube tokko hin jiru. Saniif waraanni mootummaa kun deebisee ummatuma ganda saniitiin ummata naannoo saniitiin akka reefi mucaa kanaa gubamu. Mucaan dhugaa dubbachuuf keessa illee gadi buunee waa mara himuun bu'aa miti garuu bu'aa qabeessaa fi illee miti. Nama qeerroo dargaggoo ijaartaadhaan waraanatti harka waraana adda bilisummaatti geessita dargaggoo hedduu ijaara akka naannootti akka naannoo ganda sanii. Abarso please difama waan kana achuma qabi waa'ee deeggarsaa maalii? Ani ila bakka amma mucaan maal hojjete jedhee inni gaafatti san dubbachuu barbaadee inni adda waan biraatii fi Sirrii jedhe bakka amma hin barbaachisu hin barbaachisu waan ta'eef irruma kuti. Nuri obsi Nuri. Nuri obsi. Nuri obsi Nuri. Ila Kaasum sawaan hin oolle. Tokkummaa gaafin afarsoo intini tokkummaa. Cea tokko cea mee carraa naakin tokkummaa. Carraa koo waan na dadhabe waan ta'eefi. Yaa afarsoon hafarsoo sirrima ta'ee haasofni afarsoo sirrima garuu mucaan kun ilma qotee bulaati. Ati gaafa ilma qotee bulaa taatu dirqama mootummaaf hin suduuju. Dirqama halkanii guyyaa mootummaan faarsitu. Sammuu kana rabbii waan sirra kaa'eef ittiin akka waan tokko ittiin yaaddu waan barbaadden deeggartaa waan barbaadden dhiiftaa. Mucaan kuni qabatamaan addi bilisummaa deeggaraa mootummaa qeeqaa wanti jedhamee ifa ta'es dhagees hin jiru. Haadhaaf abbaadhaaf mucaan kun akkuma nama nuti haadhaaf abbaa keenya xoorru haadhaaf abbaa isaanii xoorra nama haadhaaf abbaa bira jiraatudha. Ani interview irraan dhageeffadhu. Achirraa waan dhageeffadhe sii himaa. Qabatamaan dhalataan aanaa sanii kan haasawa isa haasawu. Garuu haa ta'u mootummaan gocha gara jabinnaa kana raawwateera. Namoonni immoo jechuudha gocha gara jabinnaa mootummaan kun erga raawwate waan kana awwaaluudhaaf biyyee irra dibuudhaaf akkas yaaltan kun arsii bichaa miti yookiin jimma bichaa keessaa miti Oromiyaa guutuu keessa jira rakkoon. Bakka kamuun jira rakkoon. Haa ta'u garuu gaafa akkanaa rakkoon akkanaa ka'u wal afaan dhaabannee mootummaa deeggaruu jechuun du'a irratti akkamiin mootummaa deeggarta mootummaa nama ajjeesaa jiru. Siyaasaa fi duuti namaa garagara. Mootummaa nama ajjeesu deeggaruu fi gaafa immoo siyaasaaf wal faallaa deemanii an Jawaar deeggaree yookiin an Abiyyi deeggaree ati Jawaar deeggaruun sun garagara. Dhiiroo akkasii hubadhaa. Lubbuu gaafa obboleessa kee ka garaa keetii haadhateetiif abbaa kee afoo ajjeesan hangam sitti dhagayama. Gubaalleen kana bichaa miti qaluulleen kana bichaa miti dabree jira. Naannoo kam keessattuu ta'ee jira. Haa ta'u garuu akkasii hubadhaa warroonni waan kanatti gammaddan ani baay'ee tokko. Ramzaan fixachiisa gizee takkitti ila dhugaa dubbachuu fi Afarsoon illee waan si gaafadhu tokko. Ilmaan Oromoo tokko kan asiin dura itti wareegamnee aangoo kana finneef mirga argachuuf himi. Fakkeenyaaf mucaan kun waraanuma adda bilisummaa namuu dubbataara namuu viidiyoo irraa dubbataara waraana adda bilisummaa deeggara deeggara dhugaadha kun soba waan hin qabne garuu waraana adda bilisummaa deeggara jedhee du'uun qabaan mirga kootiimi ilma Oromootiimi yoon deeggare yoon Jawaarii deeggare yoon Marroo deeggare maal rakkoo qaba bar siyaasa yaada malee wanni biraa hin jiru yaada kooti garuu ilmi Oromoo mirga argachuudhaaf kan qabsaa'ee uummata kana aangootti fideef du'uufii miti ajjeefamuufii miti wanni isin dubbachuu qabdan. Yaada koo yoon deeggaree dho'isaan qabu. Jaalmarroon dho'isaa qaba dho'isaan qabu. Jawaar dho'isaa qaba dho'isaan qabu. Sigalee dirreetti ba'anii qabsaa'aa jiranii mi dho'isaa waan hin qabneef warri deeggare isa deeggare jedhanii haadhaaf abbaa kiyyaa foon ajjeesuu ni qabanii hin qaban jechuun maa sodaattan maa sodaa miti. Sigalee garuu Oromoon kan qabsaa'eef mirga isaa eeggatuuf bakka mirgi isaa hin jirre maa yoo waraana adda bilisummaa deeggare rifeensi narraa cituu hin qabu malee ilma Oromooti Abiyyis yoo deeggare Jawaaris yoo deeggare eenyu yoo deeggare rifeensi narraa cituu hin qabu yaada kooti
Sigale garuu wanti isin beekuu qabdan sana deeggaraa saniif sodaannee irra dabrinan jedhina. Maaliif mucaan kun mirga isaa waan deeggare Oromoo deeggare way Amaara deeggare way deemee nafxanyaa deeggare hin deeggarre ba. Sigale yaada isaati ammoo ammas wanni isinii galuu qabu bakka kanatti. Garuu sana deeggara jedhanii akkasitti haadhaaf abbaa teessisanii erga ajjeesan boodas reeffa isaa harree yookaan ni beektan gaarii harreeti. Gaarii harreetitti hidhanii magaalaa geessanii magaalaa irraa deebisanii hawaasa naannootiin gubsiisuun kunidho waan fokkisaa waan gocha gara jabummaa bakka ilma namaa shuukanneessaa irratti geessurraa. Sigale dhugaa yoo dubbanne Oromoon kan qabsaa'ee aangootti Oromoo fideef kan qabsaa'ee gara agartee aangoo kanniinitti uummata ol baaseef mirga isaa eeggachuuf hiree ofii muree murteeffachuuf hiree Oromoon amma yaada sammuu keessatti ati deeggartuuf akkana duutaayyee yaada sammuu keessatti ati deeggartuuf yaada yookaan waraana adda bilisummaa deeggara jedhaniif du'uun qabdu ture rifeensuus irraa qixuun qabu ture dhugaa yoo dubbanne akkasi dhugaa baasaa dubbadhaa malee wanti sodaa yookaan waraana adda bilisummaa deeggaree miti maali jedhamu kun namu du'u jira Jimmaa du'u jira Arsii du'u jira Wallaggaa du'u jira Shawaa du'u jira way Oromoon tokko deengadda Harargee keessatti tokko qalanii macuree keessaan guurre suni kan godhe eenyuun waraanuma kanaaf waraanuma mootummaati kan Dirree Dawaa keessa ta'e sun jechuudha. Soo kanaafuu maal goonaa fakkeessina du'u jirra bakka maraa way bakka takkitti du'u jirra. Sigartee haala siyaasaa yookaan ammoo siyaasaa warroota aangoo gurguddaa barbaaduuf yookaan siyaasota isaanii harkaa barreessuu miti miskiinni maa du'aadha ilmi hiyyeessaa.